Gurdu madde daya dos yo mingala na chehe dabaf jalina kanke yo bin hoji kaise hai ahi sabatan hi te gara har medi nike jige ahi tiba dega parus yom kani rana sike dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtan isin dhaqqabu jedha. Kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaani namoota yaada adda addaa qaban hayyootaa fi akkasumas keessummoota garaagaraa qabatee haala adda addaa irratti bifa gaafii fi deebiin akkasumas bifa mari'iitiin dhiyeessuun beekama. Marii Aadde Dinqituu Muddaa woliin goone kutaa sadaffaa ka xumuraa isa kana itti dhiyaadha. Akkasumas Oromiyaa Digital Media subscribe godhuu fi share godhuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Mee gara qabxiitti aanutti yoo darbee jedhe gaggabaabsinee xumurraa. Lammaa Magarsaa dabalatee yeroo ammaa kana akkuma miidiyaalee garaagaraa irraa argaa jirru oduu ta'ee jira. Keessatti namoonni illee wal qoodanii jiranii kun lammaa deeggaraa kun lammaan sabboonaa kun lammaan gantuu maal jedhutu deddeemaa jira. Dhugaan lammaallee bakka jirtu jirti. Isaan dabalatee miseensummaa biltsiginnaa yookaan badhaadhinnaa keessa ari'amanii jiranii. Keessattuu gootitti kantiibaa duraanii yookaan Shaashamannee akkasumas itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hasan yeroo baay'eef sagalee isaanii erga ukkaamsanii booda amma keessaa baafnee irra ka jedhu namoota sadii akka Dr. Midhaa gaafa. Mee waan kana akkamiin ilaaltaa uummanni isa xiinxala akkamiin ilaaltaa guddaa oduu naan hin barbaanne wanti an barbaadu maali uummata garee wal qoode kana ishuun kun barbaachisa moo maal barbaachisa? Tuuze taargeetii moodunaa deebiftee barbaada. Gabaabsiti. Yaa ka isaanii amma an akka kiyyaatitti kun assignmentii qabsoo amma deemaaru kana obstaakilii itti uumuu waan godhamaaru malee hiikaa biraan kennuufi namoonni kunniin sadiinuu informaalii bakka saniin jiran. Namni tokko yoo sagalee kennuu hin dandeenye, yoo murteessuu hin dandeenye, yoo rakkoo tokko solutionii fiduu hin dandeenye, atumaayyuu miti bakka saniif. Lammaan akka ta'ellee ta'u executive koree keessaa irraa kaasaniiti membarii ta'ee ture. Membarii illee jechuun geeggeessama ture achi keessaa baasaniiranii. Kun ammoo long time ago. EPP ta'eeraa ta'uun jiru inni ofishaalii gabbee ani EPP ta'een jiru jedhee dubbateera. Kanaaf abbaanu kana jedhee jira keessallee deemuun hin barbaachisu. Xayyibaallee urga dhabnee ni turree jira. Dhugaa deettee jirtillee midhaaksaanillee baay'ee dubbachuullee hin barbaachisu. Innillee kanaan dura itti gaafatamaa lafaati akkam ta'ee mootummaan pireeshariitti uumaa akka lafa saamaa jiran kana ofishaalii dubbateera. Hojiirraallee hin jiru. Kun maal inni midhaasaanii fi xayyibaanii sentraala keessa jiran by the way. Sentraala keessa hojii raawwachiiftuu keessa jiran warri hojii raawwachiiftuu keessa jiru lammaa duwwaa. Namoonni kunniin tokko uummanni Oromoo keessa onnee uummata Oromoo keessa jiran sabboonummaan uummata afoo dhaabachuudhaan especially xayyibaaniif lammaan jechuun baay'ee wal hubataa walii hojjetan yeroo isin astiraadarii Shaashamannee irra turte wal hubataa wal dubbata baay'ee peejii tokko irra ta'an yeroo baay'ee yoo akkas taate murtoo irratti liidarshiipii irratti miinaa guddaa taphachuu dandeetta. Sun baay'ee isaan gargaaree jira. Moorlee ka magnifaa isaan godhi uummata Oromoo irratti ka isaan wal hubatanii walii hojjetan kan.
midhaan isaaniillee isaanuma keessa ture haa taatu malee waa'ee lafaa irratti baay'ee waan baay'ee barreesseerallee ofiishaalillee bahee dubbateera achiin boodallee haala siyaasaa keessatti diqoo bakka kennaniif hin jiran jaljal godhaanii turan. Amma ofiishaalii akka hojiirraa koree keessa akka banirra ofiishaalii himaniira. Kun waan adda ta'ee miti. Namni bakka sanii fiizikaaliin jiru malee maqama isaaniitti jira, liistii isaaniitti jira, lakkoofsa jira malee bakka san hojiirra hin jiran. Kun amma maaliif kenname ka jedhu yoo dhufte kanumaanuu mee assaayimentii kenninaafi. Innillee Shimallisillee dubbii waggaa 8 dubbateeru adda kabaasaniiranii assaayimentii niu kennaaran. Mee kanaanuu isaan biizii goonaa. Kaqara qabsaanii miti, kaqara gabaa cufsiisuu maalirratti uduu isaan hin bobba'iniyyuu atleast kanaanuu boqonnaa arganna jedhaniiti kana godhaaran. Kanaaf uummanni Oromoo ammoo kana sobamuu hin qabu. Warri biyya alaa Lammaan hojjetee jira, hin hojjenne, Xayyibaan hojjettee jirti hin jirtu kun hin barbaadu. Jenneefillee wanti jechuu baanneefillee wanti daballi hin jiru, jecheefillee wanti irraa dhidhiimu tokkollee hin jiru. Qabsoma kaleessa jalqabnee jiru deemuu malee waan kalee jalqabnee jiru deemu malee haga warri mana hidhaa keessa jiran haga gaafiin qeerroo amma gaafateeru waan 3 gaafateera qeerroo tokko warri mana hidhaa keessa jiran haa hiikamanii 2 ajjeechaan acaaluu nama niwutiraalii ta'een seera qabeessaan haa laallamu 3 transition government ka ummanni lafa kaatee haa nuu bakka haa bu'u du'insa caaluuti wal qabatee Amnesty International garnama 300 ka naannoo Boranaatii fi Wallagga ajjeefamaniiran hin beena waan Amnesty International ka gaafateeru. Kanaan wal qabatee ajjeechaan caaluuti nama niwutiraal ta'een haa nu laallamu nama siyaasaa keessallee hin jiraatiin nama ogeessa ta'een haa nu laallamu gaafii gaafate. Wanti sadii sun gaafii gugurdoo. Kaleessa gaafii qeerroo kanu jala haijaa godhaniiranii Abiyyi Oromoodha ilma abbaa gadaati ilma abbaa gadaa jedhaniit afaan nu cuqqaalan yeroo haajaakii ta'ee yeroo san achiin booda giraajuwaalii hojii isaa hojjetaa dhufe malee ammallee gaafii qeerroon gaafataa jirtu gaafii ummanni gaafataa jiru duuba hambisuudhaan wanta afaaniin assignmentii nu kennu assignmentii isaanii kama kalees wayyaaneen godhaa turte assignmentii isaanii duuka baanaa hojii isaan nu kennanii nu ammoo hojjannaa assignmentii nu kennan nu ammoo isin hojjannaa projektii nu kennan nu projektii isaanii hojiirra oolchinaa fi kanaan umurii dheereffachuu waan barbaadaniif ummanni ammoo kana beekuu qaba amma Xayyibaan hojjette Lammaan balleessuu baate Lammaa deeggaree Lammaa deeggaru sanii miti bu'aa keessaa argan Lammaan deeggaru baatali bu'aa keessaa argu. Bu'aa keessaa argannu tokkollee waan hin jirree fi waan kalee jalqabneeru kan ufaaf deemuudhaaf hojjechuutu baay'ee nu barbaachisa jedheetti amani yoo kana sii deemsee jiraate. Baay'ee sirri dhugama akkuma atuu jette hojii manaatti nuu kenname hojii manaa kana argitee hojii manaa nuu kenname kana guyyaan yoo nu hojii manaa sanarra fokas goonee sana hojjennu mootummaan immoo karaa isaatiin waan barbaadu sanatti fuulleffatee karaa itti nu miidhuu jalqabe sanaan keessa nu miidha jechuudha. Kanaaf nu maal godhuu qabna hojii abbamaaf haa dhiifnu. Maafi amma yeroo ammaa kana jarri sadiin kunillee miseensa ta'anii ta'uu baatanii miseensa keessaa ba'anii ba'uu baatanii haa kanatti wanti isaan waan amma keessa jiru kana kaarenti waan amma rakkoo amma yeroo ammaa keessa jiru kana keessaa wanti nu fayyadaa hin jiru tarii boru qabsoo Oromootti yoo makamani bu'aa nu buusuu danda'u yeroo sanatti simanna diinni kamiyyuu nu ka gaafataa jirru diinni kamillee yoo lakki jedhee gara keenya goree fira keenya godhannee waan takallattiin waan barbaannu isa ofirraa dhoofna jechuudha. Kana kanumaan bira darbeeti mee gara qabxii guyyaadhaa xumuraaf qabadhetti yoo deemu nu Oromoon biyya ormaa yookaan biyya baqattummaa biyya alaa jennu jiraannu kunini qabsoon addaa keessa jiru kun gara fuulduratti akka cimee deemuuf
maal gochuu qabna maal godhaallee turre maaltu laafinna maaltu jabinna mee immoo kanumaan dabaltee itti aansitee miidiyaan yeroo baay'ee jalqabumarraa jalqabdee waa'ee miidiyaa kaasaa turte miidiyaan roolii guddaa taphataa mee miidiyaan gayeen miidiyaan qabu maali walumaa qabiiti mee lamaan kanneen walitti qabinaa deebisi. Adam baay'ee galatoomaa malee waa'ee warroota biyya alaa jirru dhaamsi aan qabuu fi qarlee diqoo tuttuquu yaaleen ture keessattuu qabsoo kana keessatti ijoolleen sagalee qabdan ijoolleen fooloorsii baay'ee qabdan maqaa isaanii dha'uun barbaachisu ilaalcha dhuunfaa yookaan ammoo iigoo nu qabnu kana yeroodhaaf dhiifnee qabsoo jalqabameeru kan attamiin fiixaan baasifna waan jedhu irratti uduu mari'atamee baay'ee gaariidha jedha. Maalii fi qeerroon biyya keessa jiru hojja ofiitti miti qabsoo kana deemsisaa jiru at least miidiyaan illee yoo taate transparansiin kanaan dura jiru adhallee itti fufuu qabaa. Waliigaltee personal problem illee yoo qabaanne yookiin ammoo ilaalcha adda addaa ka siyaasaa illee yoo qabaanne amma yeroodhaaf haadhiifu waan tokko nu godhu irratti yeroon tun yeroo baay'ee barbaachisaadha qabsoo keenya deebisisuudhaaf waan lama yookaan gabrummaa filachoo yookiin ammoo bilisummaa filachoo yok cadhifneetu gabrummaa keenya ka durii taanii walitti deebine yoo jen ummanni dhumachuu hin qabu. Lakki balillee bishaatee jira ammaan booda ammoo bilisoomna biyya keenya nagaan akka eenyullee lafa keenya irratti dachee keenya irratti nagaan bulla hiree ufii keenyaan murteessinee aadaa keenyaan dinagdee keenya irratti hin bulla jennee yoo karoora kana qabaanne ammoo iigoo qabnu keessaa baanee tokko taanee lafa takka qabna afaan takka qabna lafa teenya tanaaf wal fakkaannee qabsaa'uu qabna ideoloojii adda addaa qabaachuu hin dandeenye garuu wanta tokko nu godhu irratti cimsinee irra hojjechuu qabna waan garaagara nu godhu waan akkuma garaagar taanee isa walii kabajjinee waan tokko nu godhu irratti cimsinee ganamaa galgala hojjechuu qabna wal hubataa qeerroo biyya jiruun kaas keessa jiru walaayittaanii ka guyyaa 4 keessatti ummata ufii afaan bineensa keessa baaftee lakkoofsaan nu caalteetii miti tarsiimoo nu caalteetii miti guyyaa tokko manatti hin galle wal fakkaatanii qabsaan wal fakkaatanii bineensa keessa ilmaan ufii baafatan mulullee yoo hin taane haga danda'an baafataniira bulchiinsa baafachuu danda'an baafataniira kanaaf nullee fakkeenya san fudhannee qeerroo kana wajjin peejii tokko taanee istirateejii wayii lafa kennee akkuma kalees jawaar lafa kaa'ee istirateejii kana wal fakkaataa waliin deemne san ammas aktivistoonni biyya alaa jirtan aktivistoonni biyya alaa jirtan qeerroon biyya keessa jiru wal fakkaatee waliin deemuu qaba kana tokko ka jedhu lammaffaanii kanaan dura 2016 na fakkaata Oromoo convention ka jedhu wayii walgayii tokko ture Atlantaa fi kana keessatti waa'ee sanaan akka carraatee walgayii san hirmaadhee jira walgayii san keessatti waa'ee gugurdaa waa'ee 4 ka'e waa'ee tokko sirna gadaa lamaffaa konstitushinii biyyattii sadaffaan dippiloomaasii kun ammoo advokeesii irratti projektii gugurdaa ture ka hojiirra oole projektiin sunniini ammas itti deebi'ee ollisiin sun deebi'ee ijaaramee plan B qabaachuu qaba yoo plan A qabaat plan B qabaachuu qabna
wanti amma nu jedhaaru kun yoo bakka sanii bu'ee yookiin ammoo wanti weedu dhalatee transitioning governmentiin yoo jiraat wanti lafa kaan borulee fuudhuu dandeenya waan lafa kaan tokko lafa fuutee fudhachuu hin dandeettu. Kanaaf OLC'n tokko ijaaramee haala waan kana deemsisuu danda'u uduu waliin mari'atanii waan tokko hojjechuu danda'an baay'ee barbaachisaadha. Kanaan dura akkuma OLC'n Atlantaa fi Atlantaa fi DC illee godhameera na fakkaata. Texasiin godhame sun deebanii projektii sanillee yoo kama jabeessanillee kan ittiin deemuu kan danda'amu yoo wanta biraallee kan itti dabaluullee kan danda'amu amma kana ummanni waan kana afoorran warri front line taatanii waan kana geeggeessaa jirtan teettanii laaluu qabdanii dhaaba siyaasaa membersii taatanii warra biyya alaa jirtan kunniin illee ulee tokko deebanii wanta similaar ta'e tokko hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Sadaffaan ka basic jedhu kanaan dura fakkeenya gaarii kan ta'u Jawaari iskuula isaa dhiisee maatii isaa dhiisee full time irra hojjetaa ture qabsoo kana keessatti waggoota darban. Full time isaa fudhatee hojjetaa ture. Hojjuun isaa immoo fiixaan baaseera. Kanaaf nama full time yeroo isaa fudhatee qabsoo kana afoo fiduu danda'u nama lama taate nama sadi taate nama tokko ta'e hin barbaachisa. Tarsiimoo lafa kaanii akkaataa uummanni itti qeerroon walitti ajaja walii dabarsaa protestii kana booda dhufuu danda'u wal geggeessaa deemuu danda'a namni hin barbaachisa. Nama financially yaaduu hin qabne jechuun expense isaa coverii godhameefi jechuudha. Diasporaan baay'eedha. Kanaan nama tokko humna dandeenyuun yaadaanillee taate horiinillee waan dandeenyuun bira dhaabbannee nama qabsoo kana afoo taa'ee liidii godhuu qabu nama nu barbaachisa. Yoo nun barbaachisin bishaan gabatee keessaa garuma dhangalaa'e. Ideoloojii qabaadhe mul'uun ka ofii barbaada achirra bahee dubbata. Garuu nama tokko yoo qabaanne namni martinuu mana san keessa laayinii san keessa deema yoo ajaja qeerroof illee dabarsu akkasitti wal gargaaraa deemu waan danda'amuu fi namni tokko kairoo fi from part time to full time nama ta'e qabsoo kana geeggeessuu danda'u. Namni nu barbaachisa. Kanarratti illee namoonni front line irra jirtan kan uduyyaa mari'attanii waan tokko lafa keettanii baay'ee gaariidha. Yeroon kun yeroo baay'ee crucial ta'ee tana harkaan baatee jennaan gabrummaa keenya deebi'aa jirra. Kanaaf ummanni mana hidhaa keessa illee jiru hidhaa keessa bahuudhaaf sustainable solutionii biyyattii san fiduudhaaf waan wal fakkaataa tokko godhuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti akka adaraateetti uummata Oromoo front line warra ta'anii warra dhageettii qabdan warreen qeerroon biyya keessa ija isinii godhatan mootummaan illee taargetii isin godhatan dandeettii isin qabdaniif yookaan ammoo sabboonummaa isin qabda taargetii isin godhata ijoollee baay'eetu jira. Kunniin walitti deebi'ee waan tokko hojjechuu qaba jedheeti kan asiin xumuraa. Karaa miidiyaatiin I think dhumaa kana gaafate karaa miidiyaatiin miidiyaa qarallee miidiyaa waan dhabne waan miidiyaa hin qabnee fi diraamaan akkanaa nutti hojjetame. Miidiyaa waan by the way business cycle keessatti like any promotion yookaan business keessa illee haa ta'u yaasaa keessatti illee miidiyaan yookaan ammoo promotioniin 14% roolii qaba. Yoo business keessa yoo dhate 14% roolii qaba. Siyaasaa keessatti illee highly roolii ka qabu miidiyaa. Kana waan beekamuu fi miidiyaan adda ka miidiyaan nafxanyaa biyya keessatti FM bicha gara 30. Kabiraadhis miidiyoota kanneen ka social media ganda keessa banamaa jiru kana FM bicha 30. Kun martinu ko Oromoo irra duulee jiru. Ka biyya alaa ka amma arginu didiqoo miidiyaan Oromoo irra duulaa jiru kun martinu highly paid. Kun mootummaat bajeta maddabee fi afaan naa ta'e jedhee bakka hundaa adda facaafatee afaan isaaniitiin hojjetaa jira. Oromoon ammoo warri financially support isaan financially strong taatan warroonni dandeettii qabdan aktivistoonni haa taatu joornaalistoonni haa taatanii haadhanuma danda'ama teekinooloojiin tolee jira. Facebook irratti illee horii baay'ee waan gaafatu natti hin fakkaatu waan gaafataa ture nama baay'ee. Kanaaf miidiyaan nu baay'achuu qaba. Miidiyaa dhabuu kennatu gabrummaa keellee nutti fageesse. Dhugaan kennallee awwaalamte. Uduu ajjeesin ajjeefamtan nuun jedhan. Ajjeefamaati miidiyaa waan hin qabneef ajjeecha warra ajjeesu ta'an.
dhugaan uduu qabnu warra dharaa dhugaa kennaa waan hin dhagaa ofiitiin qabataa deemu kuni waan wal qabateeti waan durumarraa wal qabatee waan dhufu by the way xaaliyaanii yeroo waraana xaaraanii keessatti namni 10 yoo waraana keessa yoo namni 9 Oromoo yookaan namni 8 Oromoo kun martinuu ko ofii godhatan ko Oromoo kun hin bahu dhugaan Oromoo kun hin bahu naannoo kennaa nuti dhalanne kanayyuu gara naannoo ajjee goota meeqatu jira ka seenaan isaa waalameedha ka isa qaabatu kadhan ka seenaan isaa barreeffamuu dadhan ka dhugaan isaa dubbatan miidiyaa dhabuu irratti kun cabuu qaba miidiyaan amma dhiyootan 7-2-3 kana keessa waan gaarii argaarraa isinillee jajjabaadhaa waan fookasii godhuu qabnu fookasii goona dhugaa jirtu hin deebina achirratti ammoo violationii kamiyyuu Oromiyaa keessa hojjetamu violationii nibratii balleessuu nama ajjeessu kun aadaa kennaa miti resourcein biyyattii san keessa shaashamanii gubattee Siiriyaa fakkaatteertu eessaallee dhufee hin jiru Amaaraa dhufee hin jiru Tigraay dhufee hin jiru resource biyyattii saniiti ummata biyya san keessa jiru ittiin fayyadamu shaqaxii siyaasaa isaan itti fayyadamuuf nibratii ummata ittiin fayyadamu balleessan kunillee ummanni beekuu qaba resourcein ka Oromiyaati tokkolee dhakaan takkitti biyya biraatti dhuftee hin jirtu sibiilli takkitti biyya biraatti dhuftee hin jirtu kattiin fayyadamullee ummata keenna resourcein ka ummata keenna hojiin ka ummata keenna kun violation eenyullee fudhannu kanallee beekuu qaba gaa miidiyaan gara miidiyaatti dhugaa jechuun lafa kaa'u dharri yoo taate yeroo fudhata malee dharri iddoo argatu dhugaan garuu haa dheeratu haa bultu haa ooltu dhugaan abba deebiin isin ooluun dhugaan hin baati kanaaf warri miidiyaa qabataniirtan kaama jirtan tun baay'ee gaariidha ammallee nu haa dabalamu waan kana qabneef dhugaan kennaa waalamaa jira kanaaf jajjabeessuu qabna jedheen amanaa baay'ee galatoom Aye baay'ee ulfaadhu dhugaa akka gaarii kaaftee wanti barbaachisaan warri biyya alaa jiru nu hundi kennaa dandeettii qabnuun akkuma atu jette wal qooduun nu barbaachisu yooma naannoonis maaliinis dura ka wal qoodnu dhiisuu qabnaa jecha walii jala deemnee barreessuu maal jechuu wanna jechuu deemnee humna tokkoon waan qabnuun gara diina keenyatti oduu fuulleffanneen anillee dhaamsa kiyyaa immoo gama miidiyaatiin miidiyaan hin jiru miidiyaa jiru kanallee akkaataa miidiyaa itti fayyadamu namoonni tokko miidiyaalee maali tokkoffaa miidiyaalee jirullee miidiyaan sunni namootuma tokko lama callisee akka dhaamsaatti anak gama kiyyaan ilaalaa hin hordofaa waa'ee miidiyaa highlight diqqoo waan qabuufillee ilaalaa callisaniituma nama tokko irra deebisaa galamaa galgala nama tokko bichaa yaaduma nama tokko dhiyeessuu dhiisanii naannoma kamillee haa ta'u nama kamiyyuu ka beekaallee ka wallaalaallee beekaaf wallaalaanillee waliin mari'atee furmaata fida waan ta'eef oduu haga danda'ame namni Oromoon baay'ee kuma kitilaanu hundi isaa miidiyaa qabnu yookaan miidiyaa takka lama qabnu irratti haasa'uu hin danda'u garuu namoonni tokko miidiyaa irratti haasa'uu dhabuullee ka komotan arginaa komiin kunniin illee hafuu qabaa namni mana tokko qabu citaa waliin saamuu jedhanii argitanii anis haasa'ee atis haasofte yoo kaayyoon nu deemnuun wanna ta'e amma fakkeenya akka naannoo keenyaa tokkotti annama dhadhoola baature duri dhadhoola jira naannoo keenyaa dhadhoola yeroo baanu guyyama tokkollee ajjeeseen beekan maali warruma kunoo qabii dhaqantu jira qabiin jira oofaan jira maali warroonni haxiyyaan keessumaa ajjeefti beekta akkasani namni waa keessaan dubbii waraanu akka dhadhoolaasanii nu hundinuu oofnee busaayaa tokko ooftee bakka tokko waliif fidda yoo waliif fidda jette maal goota qeerransas ta'e waan hin bahu ture yeroo sanatti maafi qabiitti qabneerra diinatti qabii qabuu qabna qabii ka qabnu ajjeesuuni miti ajjeesuuni aadaa kennaa miti mana gubuun aadaa kennaa miti akkuma tu jette ogaa namni kenna gaafa namni akkuma tasaa harka danuun wal danateeyyuu sibiilumaanis yookaan namni harka du'e naannoo keenyatti namni fiigee baala muratee akka mana hin gubne ittisa ture aadaa akkasii keessa guddanne kanaaf mana hin gubnu kanaaf
wanti godhuu qabnu maali tokkummaa cimsuu qabna. Tokkummaan keenya bakka cimetti warra hidhame kana mitiyyuu warra hidhamee miti warra du'ee aadaa maleen awwaalameeyyuu boruu kaafnee awwaalanna bakka ofiitti barbaannetti bakka ofii beennetti siidaa akka feennetti dhaabbannaa fi jechuudha. Warroota kana dura dhabamanis akkana dhiigammadaas hordofatuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana godhuuf immoo maali tokkummaa keenya oduu adda wal facaasuu baannee miidiyaa qabnu kana irratti illee haga tokko oduu woliin hundi illee oduu wal komatuu dhiifne mufii oduu bade namni keessa mufii yookaan wal komatuu wal himatuuni argite diina ergaariin booda galle walimanna oduu akkas goone kanumaan yaanni kiyya asirratti dabala yoo jiraate mee sagantaa guyyaa addaa xumuraa yoo dhaamsa qabaatteef carraa sii kennaa yoo dhaamsa hin qabaanneef nagahuma sitti hamadha. Galatoon fidadheera waan jedhu jajjabaadha olumaan jabaannaa qabsoon yoo akka amma jalqabneeru kanatti fuufnee hin bilisoomnaa uummata keenyallee mana hidhaatiin baafna jajjabaadha masaniin jedha waan naaf firteef galatoom ammallee irra deebi'e. Hayyee ulfaadhu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya keessummaan guyyaa addaa Aadde Dinqituu Muddaa waliin sa'aa dheeraa haasofnee kanumaan nagayatti isinit dhaamannaa. Atis Aadde Dinqituu waamicha kiyya kabajtee asirra na dhiyaattee na waliin marii babadhaa haala yeroo wal fakkaatan keessattuu ka yeroo ammaa yaada furmaataa ta'u hedduu waan lafa heettee fi ulfaadhuu galatoomii horii bulisiin jedha. Galatooma ramafillee. Hayyee ulfaadhuu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jedhaa kun ka hordofaa jirtani Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa marii Aadde Dinqituu Muddaa Saaroo waliin goone hanumaan xumuraa sirba kanaan turtii gaarii isiniin jenna. Gurdumadhee dhayadhoos yoomin galaana cehee yoomin galaana cehee dabaaf jallinna kan kee dabaaf jallinna kan kee yoomin hojii keessee sabbataan hitee garaa harmee dhiigni kee jigee itti baadhee gabbaruus yoomkaanii irra naasikee. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Deeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Deeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ilmatansaa waan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jalaa ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Ilmatansaa waan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jalaa ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Elmite cimmise kaa namni raasu dhaabame tikee fadhee raase kaa namni baasu dhaabamaare. Boorataa boree baasu booressaatu kaabame mekkam jettuun akumaa jaallan koo wabii biyyaa
kaayyoon kee cabee nafuu qeerrotuu galmaan gaya meeqam jettuu naagumaa jaallan koo wabii biyya kaayyoon kee cabee nafuu qeerrotuu galmaan gaya Nkola'ee gurmi guddaan silaaloo wanka jeelchu kaloo fi siisa qabnaa kan silaa jila galchu callaan duraa hafee girdii bubbeen dabarse dhaloonni seenaa baruu diina gubee hafarse jabbilee gola gola haadamti shoo hidhaan qayya dhiiratii hidhaan siifuuf wareegaani seenaa facaasaa taree waggaa malee narganii sanuu kan jiru argaa kan du'eme maarraga Dodoti gamoji dakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate yaa dodoti gamoji dakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa na'aara Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu Fugaraa naara Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu